jalqaba irratti hangafoota oduu. Guyyoota 10 keessatti sararoota keebilii kondaaktaraa fi optikaalaa faayibarii kiiloomeetira 100 ol dheeratan hattamuu ibsame. Dhimmi barattoonni musliimaa Aksum hijaaba dhorkamanii gara guyyoota 100 barnoota ala ta'an furmaata akka argatu gaafatame. Itiyoophiyaan loltoota 2500 ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa keessatti himachiiftuu ibsame. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa Itiyoophiyaatti gargaarsa namoomaa lubbuu baraarsaa deeggaruuf birrii miliyoona 3 ramade. Ashamaa harka fuunee nageenyi badhaadhaa daawwattootaa fi dhageeffattoota YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetworkii. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan laayik gochuudhaan eegalaa. Akkuma san sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii keenya ta'uu nuuf mirkaneessaa nuutuuf saatiin jenna. Bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti yoo ceenu guyyoota 10 keessatti sararoota keebilii kondaaktaraa fi optikaalii faayibarii kiiloomeetira 100 ol dheeratan hatamuu ibsame. Guyyoota 10 darban keessa Matahaaraa irraa harkisaa baaburaa tokkotti keebiliin kondaaktaraa kiiloomeetira 80 ol dheeruu fi sarara faayibarii optikaalaa kiiloomeetira 25.7 ta'uu hatamuu waajjirri piroojeektii dhiyeessii humna baaburaa Awaash Waldiyaa Harar Gabayaa beeksise. Nameessi buufata harkisaa baaburaa tokko irraa hanga buufata harkii lamatti keebiliin kondaaktarii kiiloomeetira 2.2 ta'uu hatamuu waajjirichatti hoogganaan saayitii obbo Taklawaayin Birhaan Saffaa himaniiru. Hanni kun yeroo lama aanaa Awaash Fantaallee gandoota Dudubii fi Dohoo keessatti akkasumas yeroo tokko ammoo aanaa Dulaasaa gandoota Burutuulii fi Iskilaalii keessatti kan raawwatamuun kasaarri doolaara 758 olii fi birrii miliyoona 6.1 ol ta'uu qaqqabsiisuu eeraniiru. Oduu itti aanuun dhimma barattoonni musliimaa Aksumii hijaaba dhorkamanii gara guyyoota 100 barnoota ala ta'anii furmaata akka argatu gaafatame. Dhimmi barattoota dubaraa musliimaa 159 ta'an naannoo Tigraay magaalaa Aksum keessatti sababa hijaabaatiin guyyoota 95 oliif barnoota irraa dhorkaman furmaata akka argatu dhaabbileen siivilii 6 naannicha keessa socho'an gaafatan. Dhaabbileen siivilii kunneen ibsaa kennaniin barattoonni musliimaa kunneen simisteera guutuuf mana barumsaa akka hin seenne dhorkamuun rakkoo hawaasummaa fi xiinsammuuf saaxilamuu ibsan. Oduu biraatiin Itiyoophiyaan loltoota 2500 ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa keessatti akka himachiiftu ibsame. Dhimma ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa irratti muddama dippiloomaasii Somaaliyaa Burundii fi Itiyoophiyaa hirmaachisee torbaanota hedduuf erga tureen booda gamtaan Afrikaa fi mootummaan federaalaa Somaaliyaa lakkoofsa loltoota biyyoonni garaagaraa gumaachanii irratti walii galuu beeksisan. Qondaalli gamtaa Afrikaa maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafate tokko VOA'tti akka himanitti humnoonni Burundii bara 2007 irraa eegalee Somaaliyaa keessa turan lakkoofsa loltoota Burundii irraa dhufan irratti walii galtee dhabuun biyyattii gadhiisuuf jedhan. AMISOM loltoota poolisii fi hojjettoota deeggarsa siivilii dabalatee namoota 11,900 Somaaliyaa keessa socho'an akka qabattu qondaaltonni Somaaliyaa fi gamtaa Afrikaa himaniiru. Oduu xumuraatiin koreen fannoo diimaa idil addunyaa Itiyoophiyaatti gargaarsa namoomaa lubbuu baraarsaa deeggaruuf birrii miliyoona 3 ramade. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa ICRC nageenya dinagdee eegumsa fayyaa tajaajila bishaanii fi qulqullina naannoo dabalatee hojiiwwan gargaarsaa namoomaa lubbuu baraaruu guutuu Itiyoophiyaa keessatti taasifamu deeggaruuf birrii biliyoona 3 ramaduu ibsame. Kun kan ibsame waldaan fannoo diimaa Itiyoophiyaa fi koreen fannoo diimaa idil addunyaa walii galtee tumsa hojii haaraa kan bara 2025 kaleessa mallatteessan irrattidha. Walii galteen tumsa hojii bara 2025 baajata waggaa birrii biliyoona
509 tuqaajaa kan qabu yoo ta'u hawaasa walitti bu'iinsaa fi jeequmsaan miidhaman naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Beenshaangul Gumuzii fi Affaarii fi Somaaliyaa argaman irratti xiyyeeffata jedhame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii YouTube chaanaalii keenyarraan nu hordoftan akkasumas tooftaalee sooshaal miidiyaa kanneen akka Tiktokii fi Facebook irraan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu sabiskiraayib, laayik, follow gochuudhaan maatii keenya ta'uu nuuf mirkaneessaa isin jenna. Oduun har'aaf qabannee asirratti kan raawwannu ta'a. Hanga oduu biraa oduu fi odeeffannoo biraa qabadhee deebi'uuf nagaatti.